Guyyoota kudhan keessatti finniisaan namarratti ba'u haala kamiin akka ofirraa balleessinu isinitti agarsiisa jechuudha. Hanga xumuraatti na duukaa bu'aa. Ashamaa harka fuunee kabajamoo fi jaallatamoo maatiiwwan chaanala kootii har'am barnoota isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Barnootichis akkamitti finniisaan namarratti ofirraa balleessina kan jedhudha. Finniisaan nama hedduu irratti bahuusaa kanuma beekamudha jechuudha. Fakkeenyaaf shamarreen karaa bitaa jirtu tuni finniisa haala kanaan qabdi ture. Nootii isa haala kanaan qabdi finniisa osoo dibatiin dura jechuudha. Isa amma isinitti agarsiisuudhaaf deemu kana osoo dibatiin dura kunoo haala kanaan irratti bahee jira jechuudha. Egaa haala kanaan fuula ishiitti irratti bahee jira. Guyyoota 10 booda ammoo shamarreen tuni kinootii haala kana fakkaatee jirti jechuudha. Kallattumaan wantoota barbaachisan isinitti himachuudha. Ammoo jalqaba irratti loomiidha jechuudha. Loomii haala kanaan addaan murreeton bishaasaa keessa san cuunfina jechuudhaansee ergi cuunfineen booda immoo timaatima barbaachisa. Timaatima akka lasallasu harkaan ashaashaana jechuudha. Ergi harkaan ashaashaane booda haaluma loomii sanii murree itti cuunfina jechuudha. Timaatimas bishaasaa jechuudha. Akka wal madaalu ammoo wal qixa ta'uu qaba jechuudha. Timaatimii fi timaatimni nuti qopheessinu sunii fi loomii sun jechuudha akka walgitu jechuudha. Hangisaa ammoo walgituu qaba jechuudha. Dirqama hangisaa akka walgitutti itti cuunfina jechuudha. Kun ammoo oliveera jedhama. Oliveera jiilattanii ton supermarkeetiidhaa bitachuu dandeechuu jechuudha. Hayyee haala kanaan amma immoo daakuu ajjaati jechuudha. Kanaan itti dabale kun daakuu ajjaa itti dabaltanii jechuudha. Haala kanaan waliin geessu jechuudha. Ergi waliin geessanii wantoota afran kana qofa barbaada jechuudha. Timaatima, loomii, oliveeraa jeelii akkasumas daakuu ajjaati jechuudha. Kanneen ergi walitti goone booda ni dibanna jechuudha. Amma fakkeenyaaf kinootii haala kanaan dibanna. Ergi dibanneen booda daqiiqaa 20 ofirra tursinee daqiiqaa 20 booda bishaaniin ofirraa dhiqnaa jechuudha. Bishaaniin ofirraa dhiqneeton guyyaa 10 irra deddeebineeton wanta kana dibanna jechuudha. Sinillee dibaddaa yaada jechuudha. Namoota hedduu irratti finniisni baheeton baay'ee nama yaaddessa jechuudha. Namoota tokko keessattuu namoota itti hammaatu qaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf shamarreen tuni haala kanaan bareeddee jirti jechuudha. Kanan har'aaf qabadhee isiniif dhufe kanuma hanga xumuraatti na hordofuu keessaniif guddaa galatoomaa. Viidiyoo koo immoo laayik gochuun dagatinaa. Barnoota biraatis qabadhee hanga isiniif dhufutti nagaan naaf turaan isiniin jedha. Oleen bula malee yooma sidiisa barris dabaree dannama geechi rabbi jedhee.